Bismillah, alhamdulillah. Kabajamtootaaf jaalatamtoota obboleeyyan kiyyaa kanneen biyya keessaatii fi akkasuma biyya alaa jirtan hunduma keessanuu duraan dursee assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Kanattaan suuraan obboleeyyan kiyyaa rabbiin isin nu gahuudhaaf illaa alhamdu. Insha Allahu ta'aalaa yaaraan tanaa wanniin isiniif qabadee dhufe akkaataa waayifaa paaswordii isaa hin beekne tokko osoo inni paaswordii nu gaafanneen mobaayil keenyatti koonnekti godhachuu akkamii dandeenya kan jedhu jechuudha. Osoo paaswordii nu gaafannee mobaayil keenyatti koonnekti goonee itti fayyadamuudhaaf kan jedhu. Kanaaf obboleeyyan kiyya isa kana waliin ilaalla. Osoo kanatti seeneen duratti egaa akkuma beekamu jireenyi ilma namaa ammaan tanaa yeroo ammaan tanaa intarneetatti irraa waan silaatii guyyaa meeqatti hojjettu sa'a meeqa hojjettu sooftii si dalaga akkasuma daqiiqa tokko si dalaga. Kanaaf intarneetni haalaan barbaachisaa haalaan akka nyaataa dhugaatiitti haajamnu kanatti intarneetti haajamu jirra. Wanni itti wal barsiisanii fi wanni ammallee ittiin baratan isa ta'ee jira. Ammoo isa kana fayyadamuudhaaf waayifaan haalaan barbaachisaa akkuma beeknu jechuudha hundi keenyaa'u. Kanaaf osoo waayifaan nu bira jiruuti itti fayyadamu wallaallee waan paaswordiin isaa hin beekneef jechuudha. Daataa keenya fayyadamnee birrii silaa keessaa qabnus keessaa finnee tatteen jechuudha. Hanga birrii harkaan nuti jennee taa'u jirra. Kanaaf furmaata kanaa insha Allahu ta'aalaa isiniif qabadee dhufeetiin jira. Kallattumaan isteeppiin amma isiniin jiru kanarratti yooniif walii yaane waayifaa feetan hundaa'uu banattanii mobaayil keessaniin wal qunnamsiiftanii itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa keessattuu warroonni biyya arabaa jirtan alatti gabboon waan ulfaatuuf akkasumatti waa hedduu bitachuudhaaf yookaanis kaardii bitachuudhaaf daataa guuttachuudhaaf waan hedduu ulfaatuuf namoonni baay'een hedduu rakkatanii yeroo karaatirraa turan gizee sababa isaanii himatan karaatirraa wanni nu hambise kana jaanii yeroo himatan rakkoo daataati rakkoo shabakaa kana jechuudha. Kanaaf osoo waayifaan mana jiru jechuudha. Hundaafuu walumaa galatti obboleeyyan kiyyaa har'aan tana furmaata isiniif jechuun dhufe viidiyoo kana akkasumatti gama wasaappiittiinis gira jirtu hundarratti waliif ergaadha. Ammallee meseenjaraanis waliif ergaa karaa hundaanuu waliif facaasaadha. Namoonni hundinuu baranii haa itti fayyadamanii hedduu namoonni hedduu rakkachaa waan jiraniif furmaata kana insha Allahu ta'aalaa isteeppii nama isiniin jiru irra yooniif walii yaane dhibbaa dhibbatti waan banattanii anis waan banadhee jiru isinis ni banattan jechuudha. Kanaaf kallattumaan anis isin garsiisa akka itti banattan jechuudha. Kanaafuu afaan bu'aan isiniin jaa ammoo waliif erguu hin dagatinaa isiniin jenna baarakallahu fiikum. Obboleen kiyya akkumaan jeekunu insha Allah haala isteeppii jechuudha waayifaa itti bannu fakkeenya isaatiin isin garsiisaa jira. Kanaaf beeytee waan takka dalaguudhaaf meeshaan barbaachisaadha. Ammoo haa ta'u gaafa kaameerumaa mobaayila kiyyaa fayyadameetiin isin garsiisa. Kanaaf waayifaa jechuudha qaama isaa dhufneeti kun akkuma gartan jechuudha. Waayifaan kana fakkaataa waayifaan guddaa jira xiqqaa jira akkasumatti ammas biftinis garagaraa daalachaa magariisa gurraachaa jira gosuma hundi jechuudha. Ammoo wanni isin garsiisu deemu waayifaa tokko osoo paaswordii osoo nu gaafanne kallattiin mobaayil keenyatti koonnekti goonee fayyadamuudhaaf eessa tokko qabna jalqaba irratti laala iddoo tana to'ina iddoo gurraatti tana WPS tana jechuudha. PS tana jechuudha iddoon harkaan tuqee jiru tana as to'ina. Ammoo osoo isin to'ine duratti wanni isin garsiisuu barbaade kun akkuma gartan waayifaan gama kanaan ifaa ibsaa jira. Haa ta'u ammoo ifaan gama asaan waan itti isaanuu kanaan maal agarsiisa bikka harkaan tuqatan biratti laakkunoo WPS tana jechuudha ifeen jiru ammaaf. Ammoo yeroo nan as iddoo tana kana gadtuqe kun kana gadtuqeetiin jira amma asiin ifaa isin naa ibsa jechuudha. Kun akkuma gartan kana yeroo ifaa isin ibsuu isaa mirkaneeffatan booda isin maal gootanii waayifaa keessan tuqxanii jechuudha. Yeroo san wanni godhuu qabdan isin kallattumaan deeytanii waayifaa keessan direct kunoo
Sitting iddoo tulaal iddoo nama jala isin sarreetan jechuudha. Iddoo nama isin jala sarreetana dhuftanii tuqxan. Yookaanis mataa gubbaanis gabbantanii tuqachuu dandeessanii tanaaf yeroo tuqattan kun akkuma agartan iddoo wifi jettan jechuudha. Bikaan jala amma isin sarreetana as gattu qanna. Yeroo as gattu inni egaa kun akkuma agartan wifi keenya password nu gaafatee jira. Nigartanii mire wifi tuynu bikkinu tuynu isa iddoo mata gubbaa jechuudha. Bikka nama jala sarreetan kun mata gubbaa bikka wifi direct jechuudha. Bikka tanatti mobile gariin wanni qabdu more jetti. Mobile gariin ammoo tuqaa sadiin tana qabdi kunula bikka nama jala sarreetan jechuudha. Tuqaa sadiin tana elatti jechuudha. Asuma dhufnee akka gattuina yeroo as gattuin egaa mobile waan nu fiddu connect used osoo hin ta'in advanced bikka nama jala sarreetan kunula bikka tana gattuina jechuudha. Advanced tana akkana gattuina. Yeroo gattuine kallattumaan nu fida kuno laaluun disan sarreeta laa kuno san dongora iddoo tana jechuudha. Iddoo kana tuyina iddoo WPS push button bikka jettu tana jechuudha. Bikka jala sarree kana laala haykadhaa jechuudha. Sirriitti iddoo tana tuyitanii mobile fedhee bikka fedhetti sinaaf iddoo wanni isin beeku qabdanii WPS push button tana gattuitan jechuudha. Kuno as gattuitanii kallattumaan wifi keessan isiniif connect tahaa jechuudha. Laala gaa kun qiyyaas amma tahaa jira jechuudha. Kanaaf kuma gartan connect tahaa jira jechuudha. Laala kun obboleeyyan kiyyaa wifi kiyyaa connect naatee jechuudha. Kan password ni gaafatanii amma connect ta'ee jira kun akkuma sirgartan kana. Kanaaf asiin booda wanni gootan gaa dheeytanii waan feetan laaltanii waan feetan irraa barachuu qabdan ammoo wanni laaluu qabdanii wanni barachuu qabdanis waan halaaltan khairii duniyaa akhiraa isinii qabdu hordofuu qabdan malee haraam hordofuu qabdan isiniif dhaamu barbaada. Obboleeyyan kiyyaa asumaan kunoo asiin booda dhuftanii feetan WhatsApp keessan irratti laaluu dandeessan feetan ammoo YouTube dheeytanii asumaan barumsa nuti kenninus akkasuma shikootiin teenya tan garagaraa waa adda addaa isin jira jechuudha. Kun akkuma gartan YouTube kiyyaas isuma kana jechuudha. Isa amma kun jala isin sarree kana jechuudha. Bikka search godhanituma irratti barreessitanii maqaan kiyya kun ammaan search godhatiin isin garsiise irratti fakkeenyaaf search godhan isiniif dhufa. Asiin booda wanni isin qabdan akkanatti bikka tana gattuitaniituma obsa fajra tikko datara asiin booda kuno viidiyoolee nuti gallakkifnu akkasumatti gama kiyyaan gallakkisus viidiyoolee garagaraa irraa jechuudha. Inshallah waa ilmi irraa asiin kuno jala yaatanii akka ittis daawwachuu dandeessan jechuudha. Kan isin barbaachise laaluu dandeessanii ammoo wifi YouTube kiyyaa sumaan subscribe gochuu hin dagatinaa. Iddoo subscribe jettu sun jechuudha tuittanii subscribe gochuu akka hin dagatin isiniif dhaamu barbaada. Obboleeyyan kiyya kuno iddoo tana jechuudha. Iddoo tana iddoo nama jala isin sararatoon jechuudha. Tuittanii asiin booda yoo subscribe tuittan boodatti mallattoo tana tuquu hin dagatinaa. As wanni tuittaniif bikka tana wanni tuittaniif akka waan gallakkisee yeroo yerootti isin godhaaf bikka tana tuqattan jechuudha. Asiin booda ammoo waa hedduu asiin inshallah ta'ala ilmi irraas waan beeknu irraas isiniif dabarsina. Akkasuma ammas yoo rabbiin keenya fedhe waan akkanaa kuni waan akka wifiitti banatan yookaanis akkaataa biroo irraas yoo rabbiin nuuf laaffisee waliin taaneetuma inshallah ta'ala yoo yeroo kanneen isiniif qoonna. Amma waan halaalii laaluu qabna. Waliif shirgootanii obboleeyyan keessan akkuma jenna meeqan tamii rakkatee jira. Rakkoo akka baaftanii itti fayyadamtan isin gaafanna. Kanaaf garee jirtu hundarratti gama WhatsAppitiinis akkasumatti kumaan jeegaa gama messenjeraatiinis waliif ergaa itti fayyadamaadha. Ammoo yoo isin galee hin jiraatinis warri isin galiin jechuudha. Irra deebitanii gaafachuu dandeessanii irra deebi'an malee kan isin barsiisu ta'a. Waan biraallee yoo isin barbaachise ammaas akkanuma irra deebiitiin an isin barsiisuudhaaf qophiidha. Ammoo gaawwaa itti fayyadamuudhaaf meeshaa barbaachisaa ammoo haa ta'u ani har'aaf yeroo hedduu isiniif qoodiyee waan kana hamilee ture ammoo waan itti isin qooduu dhabeetuma haa ta'u
dirqama ammoo moobaayiluma qabutti isiniif fayyadameetumaan isin garsiise. Kanaaf gaa inshaallah yeroo waa arganne kallattii haala qulqulluu ta'e haala hundaanuu isin garsiisuudhaaf inshaallah waliin jirra. Kanaaf obboleeyyan kiyya isinis seentanii fayyadamtanii haala kanaan obboleeyyan keessaniif gaa sheer gootanii namni hundinuu irraa baratanii akka irraa baratan abdiin qaba. Ammas yoo isinii banamuu baate akkumaan jeetana isteeppiin amma isin garsiisan irratti deemnaan hundi keessan ni banattan. Warri isiniif galuu didee koomentii naa kennitanii yookaanis asumaan irra deebi'an mallee fiidiyoo kana irra deebi'ee isiniif hojjechuudhaaf qophiidha. Yoo isin barbaachisaa ta'e ammoo waliif sheer gochuu hin dagatinaadhaan dhaamsa kiyyaa khayrii keetti nuuf jaadha. Egaa obboleeyyan kiyyaa akkuma ammaan tanaa agartan kana kanaaf akkana hojjetee jira jechuudha. Isinis akkanumatti itti gonaan isiniif hojjetee jechuudha. Kanaaf wanni isin jechuu barbaade yeroo hedduu wifi kana namoonni maal isin jaa yooniif koodii isaa beeytee yookaan cabsuu dandeessee itti fayyadami isin jaan yeroo akkas isin jaan isaan itti fayyadamte jechuudha. Yookaan ammoo abbaa gaafattee itti fayyadamuu qabda. Akkanumatti waan namaa tokko duubaa seentee yookaan itti fayyadamuu osoo hin ta'in namoonni gariin karaa si kanneeti koodii siinimu yoo dandeesse ammoo itti fayyadami isin jaa yeroo akkas isin jee ammoo itti fayyadamte jechuudha. Maaliif waan amma beektu kana isteeppii ammaan siima kanarratti deemteetuma itti fayyadamta. Yookaan gaa abbaa gaafachuun bareedaadha. Akkasiin isin jaa kanaafuu viidiyoo kana akka namni hedduu bira ga'uuf asirrattis inshaallahu ta'ala laayikii godhaa. Maaliif namoonni hedduun warri yuutuubii daawwatanis haala kanaa yooniif harkaan itti fayyadamuu danda'anii ammallee akkuma isin jee gama hundatti sheer gochuu hin dagatinaadha. Chaayinaala kanallee asumaan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Akkuma ammaan dura isiniin jee qaraatii teenya inshaallahu ta'ala asirratti qaraana jeetiin isiniif himee ture. Ammoo hanga tokkos irratti ilaallee jirra. Kanaaf walumaa galatti yoo rabbiin keenya nuuf fedhe asirratti kan barnu ta'a. Barumsa waa'ee ilmi adda addaarraa akkasumatti waa'ee fakkeenya ammaa isin garsiisa kanallee yooniif isin barbaachise inshaallahu ta'ala yeroo biraatiin akkasumatti yeroodhaan keessa buufnee kan isiniif qoodu ta'a jechuudha. Kana waan ta'eef obboleeyyan kiyyaa akkumaan jee kana chaanaala kanaas sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jaa. Asumaan sheeris waliif godha akkumaan jeessanii. Kanaaf wanni isin dhibe yooniif jiraate waan hin beekurraa nagaafachuu dandeessan koomentiidhaanis akkasumatti warreen telefoona kiyya qabdanis gama waasaappiitiinis na dubbisuu dandeessanii akkasuma karaa isin mijjaa hundaanuu jechuudha. Akkasiin isiniin jaa waan hin beeku hundarraa isiniif hin qoodaa ammoo waan hin beekne fas'aaluu ala zikriin kuntum laa ta'lamuun jaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Waan hin beekne tokko warra waa beeku gaafadhaa jaa. Warra naa ol jiru warra irra beekumsa qaban ulamaa'i teenya isinii gaafanne kan isiniif deebifnu ta'a jechuudha. Isiniif gaafteessan isinii deebisu ta'a ammoo waan hin beeku hundaanuu inshaallahu ta'ala gama teknooloojiitiin ta'us akkasumatti gama qaraatiin ta'us waan hin beekurraa if duuban deebi'u inshaallahu ta'ala waliin jirra. Kanaaf ammoo isinis warra walumaanuu ta'ee anaaf isinis walirraas barate walis barsiisu rabbiin haa godhu. خير خير تنفجر إن شاء الله تعالى أنكسن تبرت ولد بنوتي خير خير تنفجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.